Adriano Ratinda Wolina Mirake Sanja Naratinda Wolina. Muchatina Kakana, you Nagafati. Tagay, Muchatin, Birikan and you Nagafati Jede, Yan Jete, Malivin Gafan Nema, Akasit, Inila Mafani, Visa, your Uguma Bajra Techut, Silky Miti, your lack of you better Jechut, Mana Visa Basan, Yoka Manata, Pingi, do Visansum by Demameti, La Kodi passport maga passport timun gafa tubar. Lakofsa simatara okabat lakofsa sidu wat timte WhatsApp ragalani visa san echut achira photo ka batte ragara fidete rudande to tiketina mito ko gafa kutu tiketina mito ko gafa kutu echut tiketin kuni mobile si ke sanchinne barnamni wai want gubate wenjur tiketina makutu tergejira disabala isatu business ke sai sato na miche sana gafa chu Nila amma nula fakenya visa ye roba passport nam to ko frra kabate ticket ro kutu enne biya muchan ticket no kutu sum visa san itunu visa tinergin passport dam visa mbau di sunuttima passport san lale jechu itu hakkini nikul lafajru wanti kakage suman nijar suma ke sak wanti kakage system ni biya kanati biya mal tadde ko system mal tadde ko de ma kotuga Malta Wasa geeffachisa sagalee no commander koi system na date waa wensi geeffachisa fani sagalee nagama Ajira gurra qalbii na geeffadhu ga sagalee to konsibana ela dura usun sagalee bari waa sittima birri dabarsitu kana anarratti dabarsi animmoo kana qaallitti visa baaftu dabarsu Gafati dirre xiyyaara keessa geesse dhuftee dirre xiyyaara geesse dhuftee dirre xiyyaara geesse dabarsa sigalee malee amman irratti dabarsi qaallitti viizaa baaftu amman darbu gaafati dhuftee dirre xiyyaara keessa geessen birrii kana mobile banking dabarsaa fi jette mucaanii shawaa keessaa gadi hin baan let's go ahead dhaggeeffadhamu Tashii walii galleerraa kan qorratti gashitaa hanga addaraa dubartii shiitti dabarsa jechuudha. Ittinaan sudaanoo wanti sirakkisu maaltu jira. Ani wantoonni tokko tokkoon sirakkisu jira rakkoon qabu. Waliigallee irraa kan qorratti gashitaa hanga addaraa dubartii shiitti dabarsa jechuudha. Ittinaan sudaanoo wanti sirakkisu maaltu jira. Argite as keessatti akkasitti daqiiqa yeroo tokko as keessatti maaltu jira beektaa? Tokko na ragai maaltu jira beektaa? Waan sitti maqaa. Akana naan jedhe bar. Amma tidirree xiyyaaraa jirtutti qoy. Waan inni naan jedhe. Waan si hubachiin. Abaarsi rabbi sirraa jiraatu naan jedhe. Abaarsi rabbi sirraa jiraatu naan jedhe bara dhugaatti mennaan. Abaarsi rabbi sirraa jiraatu. Waan dhugaa tokko sirriitti hima. Mucaa tokko jira jechuudha. Namni baay'ee tokko jaalladhu. Rabbi isaa fadhiisu amma fuulaa akiraa jira. Muwaazee namni wallaaltan hin jiru baay'ee gadda keessa turre yeroo mucaan sun miidhamu jechuudha. Ustaaza keessan kanaan daarektiin itti dawwalee ture gaafa san. Daarektii itti dawwalee adaraa mucaa godinyaa keenya akkana jaallannu tokkotu nu jalaa miidhame guyyaa akkanaa rannee awwaallaa. Dhannee irratti salaannee geggeessine ennaan borumtummaa sanaa ustaazi keessan kun naa dawwalee keessummaan na bira jira jedhe. Maa keessummaa isaa fudhateen dhufuuma daqiiqaa kudhanii yoo dhalate angafatan angaraarraa muradde aslan. Wallahi wabillahi an awwaamee kanatti ba wal qabne elaa warrumti feemasii taatan kun jechuudha. Warrumti feemasii ofiin jettan kun gaafa miidiyaa kanarratti ol baatanii tuf jettan jechuudha. Waan nu lafarratti sin beennu namni dhibbi tokko yoo sin jala jiraate dhibbi tokko akkan isin ta'e jebu beeka. Kana duwwaa miti shari'aa jettanii elaa amma Nam fitadhaa qoy dhaggeeffadhu. Yeroo bakkee kanatti jechuun warra jiraatta ta'u maalitta ta'u hijaabaa fi qaaba gitti mitti godhanii deemu. Wajjiniin isa ta'u manattis bakkeetti isa ta'u. Siigalee nummoo waan jarri ta'an beennanu yeroo ilaa inni makiinaa qabus gabbinaa keessa kaa'atee deema. Ana biloo jechuun barbaadu maqaa ustaazaa maggwaafatee jechuudha. Ustaaz maarree waliin jira. Keessatti namni lama namni biyya kana keessa jirtanu asirriitti sin beeka waan ta'eef of kabajaa ta'a. Wallaahi wabillahi. Waa sin taatan ana jalaa akkam baanen beektu wajjiniin turre waan ta'eef jechuudha. Wallaana jalaan baatan. Abbaa barbaade jalaa baatu. Yoo isin didden immoo dhugaan gabbee gaddarsaas jechuudha. Wajjinummaan keessa waa biraa elaa. Koy tokkummaa koy. Odeeffannoo.
waan si gaafa. Odeeffannoon jiru asuma yaan Dubaay jirtu kophaa isaanii dhaqanii buna faachii dhuguu inni dubbisu kophaa jedhan odeeffannoon kun hagam dhugaadha ustaas kun suma yaa bira deemanii fa'aa buna waan arge dhugu jedhanii nan shakke odeeffannoon kun hagam dhugaadha jechuun yaaduman siin jedha. والله مشكلة كبيرة هذا. وجهتنا برد نوي هكذا دبنا يو إنيون بوليسا كينيا هذا كينيا تي كونكنا يجور نمي توكو حكين سايفا باودا في دركما في مسيطة ونكب بكم تيكا باتشون كب دركما يجور نمي توكو يو في مسين تانا كين سارو كتشون كب إنيون ندابة تاف ها adam maru fesi bra buna yon nuge yechur yon si wajino bulesa te god dunya te dir kamana miche sana ka saros kun kabon nemmi to ko jillo ko morat ijolle ko mani wa kami te ijolle Khalido jechuun achi indu gumiti buna deemanii indu gumiti buna waan arge shaayii deemanii indu gumiti hin siin jedhe malee akkasumas hin deemu miti innaas hindu baay'ee qurtummi takka etteedhan dhagay qurtummiin silaa waa danuu dubbannaa biyyoota faannu jira etteedhan silaa wanti doo haasofnu danuu isaa jira amma karaarra jirra walumaa galatti fakkee yoo isinii danda'an dhaamsi kan qonna dhaasa dhumaatila nama lama jechuudha shakashakaattanu fakkeessuu dhiisaa maalirrattu wallahi wabillahi ituu walitti gad hin bahin jechuudha kabajaalaan ituu maqaa keessan isin dhahin isin obbeettani warri gabbiinaa kaa'attanii deemtanus warri bira dhattanii bira duddanus haa ta'u fakkeessuu kun walitti gad yaaneer waliin komannu kana booda danuu haasa'uun hin barbaachisu namni dhugaa namatti humnaanii namni mataa qabu. Okay, ani woman gurra qabu ni beeka ila bishaan tafalne jiran malee waan dubbadhu danuun qaba mamma satiin xuru ነው jechuun ani yaaduman siin jedhe woman gurra qabuun qabaafanii arrabsuun barbaannu obboleessa keenya baay'ee jaalladhaa fi baay'een jaalladha inni jechuun egaa uumamni namaa gargari inni ijoollee kiristaanaa kana utuu lafarraa dhumaniif haa jaallataan immoo amma amantaa koo hin xunnetti ila amma amantaa koo hin xunnetti ana amantaa kiristaanaatti bu'uun barbaadu nama amantaa koo tuqe immoo ofirraa deebisa. Inni ijoollee kiristaanaa fa'aa lafa kaarra jiraachuu hin barbaadu xiqqoon wanti isaa utuu isaatii ajjeesee bakka uuma ta'e wayii godhee fi akka yaada malee afaan hin jenne la yaada kuni waraabbadhaasis hin jaallatu garuu ani amma amantaa koo hin xunnetti namatti hin bu'u nama amantaa kootiin natti bu'e ofirraa deebisaa oon uleen natti dhufe uleen ofirraa deebisaan oon amantaa natti dhufe nama amantaa natti dhufe garuu inni immoo namuma nagaa lafa deemu jibba sheekni namuma kiristaana lafa deemu kana hin jaallatu oromoodhuma ta'ee hin jaallatu bakka dhabamsiisuu fedha utuu danda'e aangoodhuma dhabe malee maaliin lafa rajjatu fa'aa jechuu yaada akka amantaa keenyaatti gaammoo amantaa namaa tuquun amma jirra amantaa keenya hin xunnetti amantaa isaanii achitti ilaaluun bareedaadha jedhee nama amanaa kun yaada isaan dubbadhee yaada isa keessatti mul'atu jechuudha xiinxala basaayikooloojii no afaaniin hin dubbanne irraa mul'ata basaayikooloojii no annama yaadaa waan ta'eef miidiyaa guddicha sagalee uummataa rasaasa cimaa dhugaa irratti cichoomee ilkaan qarriffaan qabu waan ta'eefan xiinxale malee afaaniin hin jenne kana akka waraabbataa irra jira waraabbataa dhaqee gannu lakkisa booddee. Inni dabalataa immoo an tarii ishii dogoggoreera ta'u kaalidoon innaa haqa fuudhee kachi godhu gannummaa dhufte jedhamee ari'atame kaalidoon inni ari'atame arraffamee abaaramee ari'atame. Kaalido wanna nama wadaasii yeellaa jiru maammee naa libii duroo bira taa'u kana na yeellaa jira dhaqee maal godhee wallahi asiyyeella amma naati na bira jirtu amma ammee kana faayyeella akkatti suma yaarratti viidiyoo waraabuu dhabee dhaqee abbaa manaa asirratti na shiidaa qaree amma maammee naa duyyeellaa dha gaafani mu kana wallahi lafa laalaan hima dhaqee akkatti na shiidaa ijuma maammee keessa laaluun natti cime viidiyoo jira na biraa qabee jira wallahi akkumatti isuma yaarratti viidiyoo waraabuu dhabee dhaqee abbaa manaa suma yaarratti na shiidaat jala taa'ee waraabe yeellee du'e bakkaan isa sitti ulaa yeellaa sitti baay'ee wallahi yeellaa sitti baay'ee isa sitti baay'ee kana utuu irratti ulfaatu utuu si yeellee sitti baay'ee dhaqee na shiidaa irratti waraabesi nama mimilladha biraa isa yeellee du'e quba ciniinee wallahi. Maqaan isii tokko maanni koo isin suudii jirtu sun isin godinyaa si maanni maqaan si tokko maanni maqaan si natti misii koo suudii jirtu sun. Ante likki sinimaato jechuudha fila tokko laayivii banattee si ergasii numeri daayilaa illallah akkasiin itti haasoftu jechuudha mucaan sun warabbal qaaba hanqa biriin qaba jette bara hannarratti har'a wal gargaaruun hin barbaachisu jette yoo goodinyaa miti obboleettii koo ta'e.
Ela namni akka kana baasee daare Kennaan bar kennaa jechuun bari